Ba'anii bakkeetti hafuu Waaqayyo namaa oolchu. Dhugaa dubbachuuf du'a diingataa ba'anii bakkeetti hafuu Waaqayyo namaa oolchu. Du'a tasaa Waaqayyo namatti hin fidin. Egaa mucaan kun maatii isaarraa jireenya koon jijjiiraa, jireenya maatii koon jijjiira, jireenya koo boruun fooyyeffadhee biyya Dubaay dhaqee jechuudha hojiidhaaf. Turtii ji'a lama akkasii jechuudha. Eddii Dubaay dhaqee hojjechuuf ji'a lama akkasidha jedhanii dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Turtii yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Isa booda mucaan kun lama ta'anii hojjetu. Goddanyaa isaa faanaa jechuudha. Lafaa jedhama. Warri kaan immoo fooqirra hojjetu. Otoo lama ta'anii lafa hojjechaa jiranii lafarraa isa booda bolokkeetti yookaan dhagaan gubbaarraa dhufee isaan irra bu'ee jechuudha. Dhagaatu irra bu'ee bakka hojiitti jechuudha. Bakka hojii isaan hojjetaa jiranitti warri gubbaa hojjetanii jiran harkaa dhagaan yookaan bolokkeettiin isaan irra bu'ee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ba'anii bakkeetti hafuu Waaqayyo namaa oolchu. Goddanyaan isaa inni isa faana hojjetu sun miidhameera jira garuu lubbuun isaa hin baane keessa jira jedhani. Garuu mucaan inni kun immoo lubbuun isaa yeroo sana baatee jedhama. Baay'ee nama gaddisiisa. Bolokkeetti dhagaadha waan ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko namatti ulfaata dhugaa dubbachuuf. Lafa hojii isaanitti jechuudha. Kanaaf lubbuun isaa darbee ji'oota muraasa keessatti jechuudha. Duuti akkuma jireenyi nama bukkee jiru duutis nama bukkee jira. Waanuma dhalli namaa waanuma fagoo baroota baay'ee waggoota baay'ee jiraannu namatti fakkaata. Garuu duuti nu bukkee jirti jechuudha. Maaliif guyyaa du'an namni kamuullee hin beeku. Haa ta'u malee namni hin karoorsaa, hin hojjetaa, hin dhamaa malee Waaqayyo kan galmaan nama ga'u jechuudha. Egaa mucaan kun ijoolleedha dhugaa dubbachuuf. Suura isaa irratti baay'ee tokko na gaddisiisa. Suura isaa ilaaleen jechuudha. Qaaman ani isa hin beeku garuu suura isaa gaafan isa argu baay'ee tokko na gaddisiise. Mucaan kun haadhaaf abbaa ofiitiifuu ergamee nama hin quufnedha. Garuu jireenya koo maatii koon jijjiira jedhee immoo biyyaa ba'e kun immoo isa mudate. Egaa haati sun anaan suura isaa ilaalee anaan garaan koo akkatti na jibbe baay'ee tokko laphee koo na cabse jechuudha. Haati sun immoo maal akka taatu anaaf hin galle. Dhugaa dubbachuuf Waaqayyo du'a akkasii ba'anii bakkeetti hafuu du'a diingataa Waaqayyo namaa oolchu. Egaa namni kamiyyuu hin du'a. Guyyaa isaa namni lafa kanarratti hafuu hin jiru. Haa ta'u malee du'a tasaa du'a akka kanaa ba'anii bakkeetti hafuu kana immoo baay'ee tokko duuta akka kanaa Waaqayyo namaa oolchu. Keessumaa immoo biyya ormaatti bakkeetti biyya ormaatti maatii ofirraa fagaatanii iddoon jirretti baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa Waaqayyo hin komatamu waan godheef isa beeka. Kanaaf kanaan duutaa jedhee kan nama yoo sii kaa'e silayyuu waanuma inni jedhe sanaan du'uudha malee ofii darbanii fudhachuun hin jiru malee guyyaama Waaqayyo namaaf kennedha. Namni kamiyyuu guyyaa gara isaa dhaqu guyyaa lafa kanarraa deemu guyyuma Waaqayyo namaaf kennedha. Namni kamuu lafa kanarratti yeroo isaa eega malee guyyaa isaa eega malee namni lafa kanarra dhaabatee hafu hin jiru. Haa ta'u malee du'a tasaa akkasii immoo yeroo du'an baay'ee tokko namatti ulfaata. Waaqayyo immoo waan godheef isa beeka malee baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Nan nyaadhaa. Jireenya koo xiqqoo ishiin fooyyeffadha jedhanii gizee akkatti ba'anii bakkeetti hafan kana garuu baay'ee tokko akka namummaatti namatti dhaga'ama. Egaa wanti godhamu hin jiru. Maatii fi firoottan isaa hundumaaf Waaqayyo jajjabina haa kennu. Isaaf immoo mootummaa Waaqatti Waaqayyo isaa simatu wanti godhamu hin jiru. Waaqayyo hin komatamu waan ta'eef. Waaqayyo mootummaa isaa keessatti isaa yaadatu. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.